Yaada qabamte keessaa waggaa deebitu hojjettoonni walitti qabamanii akka wayii tokko ilaalaa jiran argite. Namni tokko isaan keessaa mallattoo kottu jedhu harkaan gara isheetti agarsiisaa jira. Bitaaf mirga ilaalte namni ishee biran jiru. Waamichi harkaan taasifamaa jiru isheef akka ta'e hubattee gara isaaniitti qajeelte. Akkumatti dhiyaatteen kan ishee waamaa jiru barraaqaa booruu ta'uu hubatte. Bijigaa fi Toom qofatu jira. Beniyaamii fi Aklook waaree booda yeroo baay'ee bakka hojiitti argamanii hin beekanii. Mana jumaatti yookaan mana barcaatti maamila dhaabbataa akka ta'antu himama. Bijigaan yeroo tokko tokko isaan waliin bada. Har'a garuu hin deemne. Isaan chaangizii waliin daandii baaburaa naannoo dukamitti hojjetamaa jiru ilaaluu deemaniiru. Naannoo siidaa odaa nabeetti rakkoo sararaa qaba waan jedhameef deemanii. Chaangiziis kan filate isaan ta'uu hin hafu. Chaangizii lammii chaayinaa yoo ta'e illee kan habashoonni raawwatan isa hin hafu. Waaree booda hojii dhiisee manneen jumaa yookaan barcaa magaalaa dukam keessa jiran lakkaa'aa oola ture. Kanaafis yeroo baay'ee akeekkachiisi afaanii irraa eegalee mindaa isaa irraa qarshiin hanga citutti adabameera. Sirraa'uu hin dandeenye. Hooggantoonni isaa biyyatti akka galu waan barbaadan hin fakkaatu. Maaltu beeka akkuma chaayinoota baay'een jedhamu yakkamaa mana adabaa keessaa bahee dhufe ta'uu danda'a ta'a. Yakkamaa mana adabaatii baasanii gara gaanfa Afrikaatti erguun adabbii caalu adabbii ulfaataadha jedhanii hooggantoonni chaayinaa marti waan yaadan fakkaata. Sanas ta'e kana sarara daandii baaburaa naannoo odaa nabee irratti rakkinatu jira kan jedhame oduu dharaa Beniyaam fa'aa uumanidha. Yaada kana kan maddisiise chaangiziidha. Akkamittiin akka Finfinneetti jijjiirame waan beekuuf yoo dubbate akka dhageetti hin arganne beeka. Aklookii fi Beniyaamis bijigaan akka dubbatu taasisanii ofii isaaniitii akka waan tokko hin beekneetti dhiyaatanii. Toom hoogganaan hunda isaanii Beniyaamii fi Aklookiin akka deeman ajaje. Isaan ammoo akkuma karoorsan akkuma kiyyoo kaawwatan duraan sararicha kan diriirse chaangiziidha sababa jedhu dhiyeessuun akka isaan faana deemu taasisanii. Yoo namaaltu beeka mana jumaa jiru ta'a. Tamboo aarsaa shiishaa harkisaa jiru ta'a. Dubartoota mana bunaa keessumaa shamarran umuriin isaanii waggaa digdamaa gadi ta'e waliin kaakkisaa jiru ta'a. Bijigaan kan yeroo kaan Oliveeraa jala fiigaa oolu magaalaa dukam kanatti mucaa ganna 17 Dahaab jedhamtu mana barcaatti argee jaallateera. Mana Oliveeraa guyyaa 2 buleera. Oliveeraanis gammachuu hanga yoonaatti hin arganne sarraa argatteetti. Ilma mimmixa dachee Oromiyaa irratti biqile nyaatee guddate. Ishee sagachiiseera. Guyyaa lamaanuu nagaa jettee harka laattee dirree keessaa baate. Baay'ee jaallatteetti. Lubbuu dhabaafii jirti. Daran itti dhiyaachaa dhuftee ture. Bijigaan garuu bakka chaangizii durbiin Oliveeraa jirutti Dahaab waliin hiriyoomuu fi waliinis buluu itti fufeera. Chaangiziin Oliveeraa akeekkachiisee garaagara fageessuuf yaalii guddaa
taasise. Oliveeraa miti eenyullee dargaggeessa Oromoo nan hidhammaa cuukkoo fi caccabsaa hancootee fi buna qalaa nyaatee aannan garbuutti unatee guddaterraa akka salphaatti adda nama baasuu hin danda'u. Du'atu adda na baasa jette Bijigaan Dahaabiin yeroo yaadu, Oliveeraan ammoo daran Bijigaa yaaduu fi jaallachuu jabeessite. Chaangiziin kanaaf jedhee sababa uume akka Oliveeraan biyya geessee deebituuf Chaayinaatti erge. Bijigaan har'a duqamiin hafuusaatiif of nyaachaa jira. Dahaabillee Biniyaam faa biraa isa dhabdee aartee yeroo 3 miiskoollitti goote. Isheenis jaallachuu hin oolle yeroo arfaffaaf kallattiin bilbilte. Dahaab magaalaa Haroomayaatti dhalatte. Maatiin ishee hiyyeeyyiidha. Furdoo bodhoseedha. Gara taa'umsa kanaa baay'ee bal'atti. Boroon ishee qofaa sirbaa deema. Karaa boodaa gaafa ilaalanii qofaa isaa asiif achi ongulaalama. Afaan Oromoo hoggaa softu namatti tola. Ijoolleen Oromiyaa dhoksaa hin beekanii. Irra dibuus hin beekanii. Dahaab warra jimaa qamaan kunuunsiti. Afaan manichaan ni kaddamti jechuudha. Hin sagaagaltu. Dhiirri yoo gaafateeyyuu Oromoon sagaagaltuu hin qabdu jetti. Bijigaan afaan ishee waan dubbateef haa ta'uu isa inni mana jumaa taa'ee barreessaa ooluuf haa ta'uu jaallatteetti. Jaallachuu ishee sodaa malee kan dubbate isheedha. Bijigaan illee Oliveeraa kan dhannaa dhabaa dhufee erga Dahaab waliin wal baree booda. Yeroon kun immoo lafa qotame keessaa waan maramaan ba'eera jedhamee hojjettuun dhugaa wajabbaraa jiranidha. Akka bilbilicha hin kaasneef Toom isa cina jira. Kan argame jedhan kun Toomiin guddaa ajaa'ibeera. Siidaa Minilik jalaa lafeen Oromoo yoo argame nama hin dhibu. Waan maramaan garuu hin yaadamne. Maaltu beeka? Tolchas ta'uu danda'a jedhe Barraaqaa booruu. Caaltuu waan achi geesseef kan Barraaqaan jedhe sirriitti dhageesseetti. Kan ijaan argaa jirtus amanuu hin dandeenye. Iji ishee kan Toomii fi Bijigaan darabee wal harkaa fuudhanii ilaalanii irratti xiyyeeffateera. Gurri ishee ammoo kan Barraaqaa fi hojjettoonni biraan dubbachaa jiran dhaga'uu hin dhiisne. Abjuu isheetti fakkaate. Boolla qotamaa jiru keessaa calleetu argame. Callee guddaa mormaaf ta'uu fi kan harkaaf ta'uudha. Akkuma gosa isaatti arfanuu wal fakkaata. Haala nama ajaa'ibuun callee guddaa of keessaa qaba. Hundumtuu marsee ilaalaa fi wacaa jira. Yaada adda addaas itti kennaa jira. Toom sababa kanaaf jedhee hojiin daqiiqaa 40 dhaabbachuu hubate. Jecha ifannaa qabuun gara hojiitti akka deemanis ajaje. Hojjettoonni 2 tolaaf danuun qofti Bijigaa waliin akka hafan taasise. Caaltuunis ni jirti. Caaltuun ilaaluu malee homaa tokko jechuu hin dandeenye. Toom callee tokko cabse. Waraqaa adii fakkaatu irratti barreeffama koodii wayii qabu arge. Maree giibii isaa keessa kaawwate. Tokkos dabalee cabse. Caaltuun
ni dafqiti. Kan cabe keessaa kan ba'e waraqata. Waraqaticharra garuu kaartaa Oromiyaa bal'oo fakkaatu kan agarte isheetti fakkaate. Iji ishee osoo hin beekin imimmaan dhangalaasuu eegaleera. Tom Caaltuu argee rifate. What's up? What is going on? Aren't you okay? Maali? Maal ta'aa jirtaa? Fayyaa kee miti? jedhee gaaffii irratti gaaffii dabaluun ishee gaafate. Callee guddaa kan mormaaf ni ta'a jedhame sana fuudhee morma isheetti direeffi. Iji ishees waraqaa kaartaa Oromiyaa qabu kana gubbaatti waan hafee jiruuf irraa hubatee waraqaa sana fuudhee marii harka ishee keessaa kaa'eefi. Waraqaa callee jalqabaa cabse keessaa baase garuu isa hin cabin jiru tokko waliin giibii isaa keessa kaawwate. Caaltuun of dadhabaa dhufte. Yaadaan garuu biyyatti galteetti. Baadiyaa jirti. Baadiyaa Baalee madda walaabuu mana akaakayyuu ishee jirti. Caaltuun kan guddatte abbaa haadha ishee kan ta'an obbo Saphaloo Guutuu biratti. Obboleessa Waaqoo Guutuu. Abbaan Caaltuu Fayyisaan xiqqummaatti irraa du'e. Daa'imuu dhiistee jilba abbaa ishee qabattee tirachuu yookaan daaddee hoggaa jalqabaa jirtutti abbaan ishee galaafatame. Abbaan Caaltuu Fayyisaan dargaggeessa hojjetee hin quufne ta'uu isaarraa sabboonaa cimaa ture. Barumsatti jabaa waan tureef yoo barate egeree Oromooti jedhamee hayyoota Oromoo naannoo sanaa biratti kan yaadamaa turedha. Haa ta'u malee abbaan isaa qeerransoo bicaaqaa biyya abbaa koo dabarsee diinatti hin kennu jedhee nyaapha waliin dachee Oromoo irratti osoo wal loluu waan galaafatameef dirqamni maatii bulchuu umurii malee Fayyisaatti dhufe. Fayyisaan haadha isaa dhukkubsattuu fi obbolaa isaa gaa'ela hin geenye jiraachisuuf barumsa dhiisee qonnaatti gale. Guyyaa gaafa tokko hiriyyaa isaa waliin magaalaa Roobee ba'e. Waan bituu deeman hin arganne. Gobbaatti ce'anii. Mi'a bituuf dukaana galanii. Fayyisaan afaan Oromoo malee waan hin beekneef afaan Oromootiin dubbate. Gatiis gaafate. Inni gurguru ni callise. Ija tuffeenis akka ba'u ajaje. Sagalee isaa ol kaasee kunaa ba'oo qawwee lafa kaa'ee magaalaa seenidha. Kabalii baasi jedhee eegduu ajaje. Eegdonni daandii naannoo sana tokko tokko haftee nyaataa isaanii darbatamu akka hin dhabneef akka waardiyyaatti abbootii qabeenyaa tajaajilu. Fayyisaa daddarbachaa sadafii qawwee rurrukutaa kaballaan sardaa fuudhanii ba'anii. Abbaa isaa diinatu ajjeese. Innis biyya abbaa isaa keessatti dachee haadha isaa gubbaatti gabaa biyya isaa keessatti afaan isaa waan haasa'eef nyaaphaa fi ergamtoota isaaniin miidhaan hanga kanan jedhamne irra ga'e. Gaafa itti hammaatu taalee hudhee isa tokko qabate. Meeshaa namichi qabates harkaa fudhate. Abbaan dukkaanichaa meeshaa fudhachuusaa gaafa argu shugguxii qabatee jiru Fayyisaatti dhukaase. Ni ajjeese. Fayyisaan lubbuu isaa baraarfachuuf fudhate malee eenyuun illee ajjeesuuf lapheedhaa akka hin qabne hiriyyaan isaa Ahimer jedhamu dhugaa ba'eera. Dabeessa kan nama ajjeesuuf muddamu sodaattuudha kan lubbuu namaa baasuuf kaattu. Fayyisaa qeerransoo garuu lunnan turre. Namichi ajjeese kun akka nama saree ajjeesetti illee hin suukannoofne. Ni garmaame.
Poolisoonni gaafa qabuu dhufan waan akka waraqaa eenyummaa tokko baasee isaanitti agarsiise. Poolisiin harkaa fuudhee ilaalee mataa isaa huqqachaa nyaara guuree irraa galagalee of nyaate ni aare. Garuu waa tokko gochuu akka hin dandeenye bare. Poolisoonni qabuu akka hin dandeenye ta'uu waraqaa agarsiisuudha. Mirgi addaa battalatti qabamuu dhabuu kan kennamu namoota muraasaa fi miseensota paarlamaa, ambaasaadarootaa fi kan kana fakkaataniif qofa ture. Kun garuu dukkaana dhuunfaa keessa oola. Maal akka taasifamaa jiruu fi maaltu akka raawwatamaa jiru nama dhiba. Kana eenyullee hin amanu. Garuu dhugaa diida jiruudha. Yaa Oromoo, Caaltuun guyyaa kana booda haadha ishee Biqiltuu Birraa waliin mana abbaa haadha isheetti galte. Akaakayyuun Caaltuu obbo Saaphaloo Guutuu Caaltuu guddaa jaallatu. Gaafa isheen yeroo jalqabaa isaan irraa adda baatee yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 5 galtu imimmaan jaarsaa dhangalaasaniiru. Haadha ishee caalaa isaantu boo'e. Imimmaan qaban ishee irratti xuruurfachuu hin oolle. Oduu durii baacoo, ibboo, mammaaksaa fi seenaa itti himaa ishee guddisanii. Caaltuun daa'imummaa kaastee Oromoo taatee guddatte. Obbo Saaphaloo Guutuu Oromoo ta'uu fi aadaa, safuu, duudhaa, seenaa saba kee baruu qabda jedhu. Afaan qofaan boonuun akka hin danda'amne gorsu. Obbo Saaphaloon jaarsa biyyaa keessatti bakka olaanaa nama qabanidha. Maanguddoo biyyaati. Uummata naannoo sanaa biratti akka guuboo seenaatti fudhatamu. Icciitii guddaa beeku jedhamee amanama. Dhuguma jabina Oromoo jaarraa 16ffaa ture kaasee kan isaan hin beekne hin jiru jedhama. Maanguddooti itti dhiyaatan irraa kun bal'inaan dubbatama. Bu'uurri tokkummaa abbootii keenyaa maal akka turee fi sababa maaliif akka cabe, abaarsi maalii akka jiruu fi furmaati isaa maal akka ta'e ni beeku jedhamee amanama. Gaafa yeroon isaa ga'e immoo ni ibsu jedhamee waggaa dheeraaf eegamaa ture. Warri abbootii aangoo mootummaallee dhimma kana gurraa qabu. Kanaafis namni akka itti ramadamu taasifame. Manni isaanii baadiyyaa guyyaa guyyaadhaan namoota hin beekamneen sonamaa oola. Barumsi Caaltuun akaakayyuu ishee irraa barte tokko waa'ee calleeti. Calleen miidhaginaaf gargaara. Caaltuuf garuu sanaa oli. Nyaapha dhoksanii ergaa walii dabarsuuf abbootii fi akaakiliin keenya itti fayyadamaa akka turan obbo Saaphaloo irraa dhageesseetti. Calleen isa amma gabaa irratti argamu kana qofa miti. Haala biraadhaan gosa adda addaatiin kan hojjetame ni jira. Baay'een isaanii gabaa irratti akka hin argamne itti himameera. Akaakayyuu ishee irraa waa hedduu dhagaa guddatte. Obbo Saaphaloon guyyaa gaafa tokko seenaa itti himaa oolanii waa'ee callee ilaalchisee waan hedduu erga ibsanii fi booda Caaltuu harka qabatanii mana boroo naanna'anii. Namni biraan akka hin jirre qulqulleessaniiru. Mana sagadaa isaanii mana duubatti ijaaramee jiru keessa fuudhanii seenanii. Balbala mana sagadaa
kanas keessaan cufanii. Ni dukkanaa'e. Tirika yookaan baatirii harkaa caaltuun yoo laatteef illee ni didanii caaltuudhaanii. Dunuunfadhu hin ilaalin jedhanii. Daqiiqaa 3 guute amma ilaali jedhanii. Dhuguma yeroo isheen ilaaltu akka duraa ittiin dukkanoofne waan manicha keessa jiru hunda arguu dandeesse. Baay'ee isaa kan beektuudha. Obbo Saaphaloon bakka ofii isaanii itti sagadan irraa uffata jiru kaasanii furtuu dagalee manaa jalaa fidanii saanduqa ajaa'ibaa lafa keessa awwaalamee jiru tokko bananii